Egaa hordoftoota kiyyaa muddamaan viidiyoo raabaa jira dafee gadhiisuuf jechuudha waan biizii ta'eef akkasumas meeshaa nama geessuudha booda olitti na jalaa baay'ata sanirraa kan ka'e amma sa'aatii magriibaa wallahi viidiyoo raabaa jira taasitti amma dafee isin gadhiisa kuni nama meeshaa tanaan dura odaa irraa godhatee dhumarra immoo kan dabalatteedha shiroo barbaree na biraa qabdi dura asitti kun meeshaa kana immoo itti dabalattee jirti asitti immoo maamilli yookaan hordoftuun tiyya harmee tiyya meeshaa kaniin jettee jirti kanaafuu haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura laayik sheer gochuu hin dagatina viidiyoo akkuma ilaaltanii geessitanii laayikii godhaa wanti isin irraa hir'atu hin jiru hordoftoota kiyya isin hin jaa yoo isin mul'atu baatillee dhiifama akka isin mul'atuuf haga tokko laayitii irraa qannasa galgala waan ta'eef ifaa ibsee waraabaa jira jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jettanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo kan jirtan fayyaa keessanii alaamaan isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatiin jecha eegaa kallattii maan gara meeshaatti isin dabarsa jechuudha. Jookii kana hundi keessan hundi beektanii diizaayinii garaagaraatiin dhufa kunu akkanuma jira saarbisii isinitti agarsiisuuf kanii kamalee hin hiiku kun saarbisii isaati maashaallah jedhaani harmee isiitii fi kan ordarii gootee boletiin deetuni maashaallah tabarakallah saarbisii isaa iddoo akka namatti tola jechuudha agartanii waaw amma garuu nama ajajee ni dhabe jechuudha yoo dhufe namoonni bitachuu yaada qabdan yoo dhufe silaa dhufe yoo dhufe illee homaa godhuu hin danda'u kuni ol baasuu hin qabu haa ta'u meeshaa yoo bakka deebi akkasii namaan deebi'u saarbisiin isaa isa kana kun immootu burcuqqoo isaati maayikaadha jechuudha baay'ee takka jajjabina qaba agartanii waaw sirritti ta'a jechuudha keessattuu baadiyyaadhaaf sirritti ta'a asitti jookiin isaallee kana fakkaata qarshii 4,000 hordoftoota kiyya kana ni qabdi tokko farratti sufraa nyaataatiif kabuna qabdi sufraan kan nyaataa kun dachaadhaan nagaa garaan isaa hedduu takka bal'aadha waltara jechuudha sufraan kun yeroo takka bunaatiif kan nyaataa waliin fakkaatu silvarii haa ta'u malee warqaammaa ta'u malee kan walirratti bitee fi jechuudha hordoftoota kiyya sufraan kun ka garaan isaa gabaabaa fi qumatiin isaa gabaabaa 5,500 ni jira kun qumatiin isaa meetira 2 garaan immootu meetira 1 jechuudha kanaaf namoonni bitachuu barbaadan ajaja gatiin isaa wal tara akkuma meetira isaa wal taru as biratti mootu maankaan tun akkanuma jirti ni beektanii na biratti baratamaadha maankaa biraa bitee hin beekwani yeroo tokko qofa sunuuf filannoo isiitiin kuni biffeellee baay'ee takka miidhagsiti firee 24 qabata walitti firee 24 kun maal fa'a shuukaa firee 6 maankaa nyaataa firee 6 maankaa sukkaaraa firee 6 albee qaba jechuudha kanaafuu wanti isii walirratti feermuuzii kan wajjin ka'a amma fide jechuudha hordoftoota kiyyaa kuni ammaan tana namni biraan ajajatee ture adistoo irratti arge yoo bilbiluu hin jiru naan jaan akkanatti jechuudha garuu maankaan ni jirti maankaan tun baay'ee takko kaalitiidhaan ofii kiyyaan bifadhee irra gizee jalqaba meeshaa bitu san bareeddee duraan kan mukaa san qabaanuyyuu innaa namni barbaadan shuu maankaan tuni tawaa hunda qabdu sun jirti akka kanatti walirratti kan dhufu ni dhabe jechuudha maamilitii akka carrataatti argattee jirti walirratti 5,500 maankaa saniif feermuuziin jechuudha feermuuziin leetira 2 asitti immoo distii haadhatii yaaf abbaa sadii jette garuu kan abbaa furii bitee fe'anii baay'ee bareeda distiin waan taateef ka jalaa sun guddaadha viidiyoo kana halkan waraabutti ture kanaaf sirriitti isinitti mul'atu dhiisuu danda'a abbaa afuriitii 3,500 qofa itti aansuun meeshaa 7 qabu kana jechuudha meeshaan kun biratti ni argama meeshummaa isaa hedduu takka jaaladhe keessattuu sahaanii rogarfee kana maashaallah tabaarakallaa hedduu bareeda karuuzaa tokko qaba saanii saarbisii mootu yookaan saanii nyaata dhiyeeffatan saanii qurxii firee 12 qaba kakuusii 6 qaba kashoorbaa 6 qaba saanii salaaxa 2 qaba tirii guddaa qaba qarshii 7,000 jechuudha kun hundi bakka takkatti garuu hisaaba onni itti osoo asabbineessanii ol dhufa garagaratti kan bitamu itti aansuun immootu maashaallah tabaarakallaa sinii tana waaw hedduu takka kwaalitiidha sinii alaati jiqqoo sanillee miti gurdallee miti jiddu galeessa jechuudha garuu gara guddaatti sitti maatiidhaaf hedduu bareeddi tani lumutti suni illee ni jirti tun immoo bakka hedduu bareeddi jechuudha hordoftoota keessanii tana yeroo baay'ee bitaa jira hedduu waan jaaladhee fi waan jaaladhu tokko isiniif bitaa kun ilaala firee 12 jechuudha siniin tun darzanni isii meeqa warri jettan qarshii 5,000 darzanni isii walakkaa yoo barbaadan 2,500 siniin gadi bu'aa yoo barbaadan ka qarshii 2,000 illee jira noormaalii miti garuu sunniin jechuudha isin muudatee yoo beeke namni isin muudatee yoo jiraatan sinii tanniin bittanii habaaboota qabdu yeroo boodata irraa lukkaatee yoo jiraate koomentii naa barreessa akkasii garaagarummaa qaba kana akkasii sufraan isaa ka jalaa kuni addatti gatii yoo beekuu barbaadan 1,500 meetirri isaa guddaadha jechuudha tirfii qaba kanatti argaa jirtanii daariin tirfii qaba asitti immoo uffata salaata tokko na biraa qabdi uffanni salaata tokko qarshii 1,200 shiitiin 500 firee 2 qabdi asitti immoo diriyaa tana
hedduu takka bareeddii waaw maashaallah jedha hundi keessanuu diriyaan tuni warri diriyaa kana gugurdaa jettan gugurdaa miti diriyaa shiitaati kana biratti argamu nama kamiifuu mijataadha anis uffatuu danda'a harmee hawwatillee shiitima waan ta'eef shiiti namni kamuu ni fayyadama mire kuni shiitima ta'ee shaarbii fi gogoraa qaba jechuudha qarshii 3500 irratti kunoo isa tokko ni qabdi dhamaadha maashaallah haadha tiyyaaf jettee rabbi irraa haa jaallatu akka isaan gammadanatti mul'atutti jira wallahi haati ufii buna malakkaa takka bittee hixaana bittee yoo kennitee fi buna sana akaa'attee danfiste nama eebbiste akkanaan illee nama eebbisti garuu garaan isinii gammada jechuudha akkan isiniin ja'a hordoftetti kiyya asitti immoo bakka kanatti illee meeshaa nama biraattu jira kun meeshaan kanaan raawwatee jira wanni anda gadhoo jiraate uma waan dagadhatti fakkaatu kuno saanii bulee kana gadi kana nama tokkooti asii ol immoo tamaamila tiyya tanaan dura meeshaan irraa ajajatteetiin amma itti guutatutti jirtu jechuudha itti dabalatte asitti ixaanni jirti ixaana kiiloo tokko qabdi buna kiiloo 2 qabdi bunni baay'ee takka waddadutti jira waan isin ajaa'ibu sukkaarri kiiloon tokko qarshii 140 bunni 650 galee jira yaa rabbi nu baase bunni kiiloon takka jechuudha wallahi hedduu takka waddadutti jira waan imooji ruuziin 1200 minxaafiin 2200 tokkoffaa isaatti reef seensarratti viidiyoo ta'an duraatirra isinitti agarsiiseen ture isumaadha maashaallah asitti immoo diriyaa shiita qabdi silleeni tokko naan jettee jirti 3500 diriyaa shiitaa kuni dura shagamee jira waan ta'eef baasu naafu kun akkanuma jira halluun isallee isinitti mul'ata jedheeti yaada jechuudha hordoftooti namoonni barbaadan heeloo jedha zayitii qarshii 1000 afurii fi 50 kun akkuma argaa jirtan kana leetira 5 qabdi meeshaan hedduu takka meeshaan homaan jedhu aspeezaan garuu dabalutti jira ramadaan ani beektanii dabala sufraa kanallee hedduu takka jaaladhee fi kunoo sufraa kanas kan nyaataatiif kan bunaa godhee fi jira diizaayinii isaa kunoo kana fakkaata sufraawwan kana gizee bitattan ka leezarii tokkorra ka carqii fi leezariin hojjetama ka leezarii sun bakka lama qofa yoo cabsitan malee ni caccabe jechuudha ka carqii kana garuu gizee martanii keettan maraa kaayaa malee dachaasina ni ququrtama waan ta'eef bakka baay'eetti dachaastanii akkana xaqlalli godha maraa kana fakkaataa gatiin isaa 2500 kan nyaataatti fi kan bunaa garaan isaa bal'aadha akkana isin jaa namoonni meeshaa barbaadan karaa WhatsAppitiin heloo jechuu hin dagatina lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa WhatsAppitiin kootta namni itti qophooftan teemiroorri nagaafattan teemirri hagammaa hin seenne kaniif isinirraa jal'ise wanni biraa homaa hin jejjedhu zeetiin waddaduutti jira malee wanni biraan jirachuudha meeshaan kennaa kudirratti qabadhe dhufe kana fakkaataa kana malamaati isin jeetin jira like share gochuu hin dagatina meeshaa babbareeda namoonni barbaadan na biratti ni argattani warroonni yaadaan jajjabeessitan warroonni like share gootanii YouTube kiyya galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin egaa hordoftoota kiyya kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha jookii kana hundi keessan ni beektanii diizaayinii garaagaraatiin dhufa kun akkanuma jira saarbisii isinitti agarsiisu kanii kamalee hin hiiku waan saarbisii isaa maashaallah jedhaani wanni kanarra fooyya'aa jiraatu waan itti yaarkan buleettiin maashaallah tabaarakallah saarbisiin isaa iddoo jechuudha waan bareedanii amma garuu nama ajajee ni dhabe jechuudha yoo dhufe namoonni jechuu yaada qabdan yoo dhufe silaa dhufe yoo dhufe malee uumaa godhuu hin danda'u kuni ol baasuu hin qabu haa ta'u meeshaa yoo bakka deebi akkasii namaan deebi'u saarbisiin isaa isa kana kun immootu burcuqqoo isaati maayikaadha jechuudha baay'ee takka jajjabina qaba sirritti ta'a jechuudha keessattuu baadiyyaadha sirritti ta'a isaatiin kana fakkaata kana ni qabdu sufraan nyaataatiif kabuna qabdu sufraan kan nyaataaf jechaadha nagaa garaan isaa hedduu takka bal'aadha waltara jechuudha sufraan kun yeroo takka takka bunaatti kan nyaatamu fakkaatu si bareedaa ta'u malee qaamamaa ta'u malee kan walirratti ta'ee fi jechuudha hordoftoota kiyyaa sufraan kun